waggoota jijjiirama torban darbanitti Oromiyaatti seektar fayyaanii jijjiiramii guddaan waggoota itti dhufee fi waliin gahinsa tajaajila fayyaa irratti bu'aan olaanaan kan itti galmaa'e ta'uu hoogganaa itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Bokonaa Guutaa himanii yaada isaanii Faisal Adam akkana qindeesse. Egaa akka biiroo fayyaa Oromiyaatitti waggoottan darban torban kana keessatti jijjiiramoota baay'ee abdachiisaa fi gugurdaa lakkaa'uu dandeenyu hedduutu argame. Hedduu kan nu hafus yoo ta'e jechuudha. Jijjiiramoota lakkoofnu kana keessaa yoo ilaalle hojiin biiroon keenya hojjetu tokkoffaan hojii kenna tajaajilaati kan hojjetu service delivery kan jennu kana, lammaffaa hojii financial protection yookaan inshuraansii fayyaa hawaasaa kanarratti hojjenna, sadaffaan hojii to'annoo hordoffii dhaabbilee fayyaa fi fayyaa wal qabatan irratti hojjeta. Piilarii sadeen kanarratti hojjenna. Piilarii sadeen kana keessatti waggoottan torban darba kana maaltu jijjiirama argame kan jedhu tokkoffaa inshuraansii fayyaa hawaasatirraa yookaan waggaa torba dura Oromiyaa keessatti aanaa sadeen tokkotu hojiirra oolcha. Oromiyaa keessatti har'a Oromiyaa keessatti aanaan inshuraansii fayyaa hin qabne hin jiru. 100% aanaan keenya. Magaalaan keenya hundisaa inshuraansii fayyaa hojiirra oolcheera yeroo ammaa kana. Lakkoofsi fayyadamtoota miseensa inshuraansii fayyaa waggoottan torban darbe kana keessatti aanota siin jedhe sadeen kana Shawaa Kaabaa, Boorana keessa aanaa tokko, Harargee keessa aanaa Jaarsoo, warra Jaarsoo jedhamu tokko aanaa tokko. Aanota kanneen keessatti baay'inni abbaa warra miseensa inshuraansii fayyaa fayyadamaa ture 10,000 gadi aanaa sadeen kana keessatti yeroo shaakalaaf jalqabamu jechuudha. Har'a Oromiyaa keessatti aanaa qabnu hunda, magaalota qabnu hunda, godina qabnu hunda Oromiyaa kaabaa kibba bahaa dhiyaa guutuu keessatti abbaa warraa qabnu keessaa naannoo miliyoona 5 kan ta'u sadarkaa abbaa warraati. Sadarkaa maatiitti immoo miliyoona 25 kan ta'u miseensa fayyadamaa inshuraansii fayyaa ta'eeti kan tajaajilaman. Kun jijjiirama guddaa tokko jennee lakkaa'uu dandeenya. Hojii hojjennu piilarii keessaa lammaffaan dhaabbilee fayyaa babal'isuu fi walgitiinsa irratti. Waggaa torba dura baay'inni hospitaala Oromiyaa keessa jiru naannoo hospitaalota 70 ture. Har'a Oromiyaa keessatti hospitaala 110 kan Oromiyaan bulchu baajetaan karaa adda addaatiin jechuudha. Hospitaala 110 Oromiyaa keessa jira. Hospitaalota yuunivarsiitii dabalatee hospitaala 120 Oromiyaa keessa jira. Kana babal'isuu meeshaa yaalatiin guutuu, humna namaatiin guutuu, qorichaan guutuun hojii jijjiiramoota guddaa baroota darbe kana keessatti argaman jechuun hin danda'amu. Inni biraa waggoottan torban darbe kana keessatti kan hin turree fi haaraa kan dhufe Oromiyaa keessa waggaa torba miti waggaa 3 dura mana qorichaa hawaasaa hin qabu. Moodel community pharmacy kan jennu kana jechuudha. As Finfinnee kana keessatti kanamaa pharmacy jedhamee hawaasni akka fannoo diimaa kanatti dhaqee qoricha gatii mootummaatiin gatii salphaadhaan kan irraa bitatu jechuudha. Oromiyaa keessa har'a mana qorichaa hawaasaa 540 qaba. Zeero irraa kaanee jechuudha. Waggaa 3 keessatti kun jijjiirama argamedha. Maaliif dhiyeessii qorichaa rakkoo meeshaa yaalaa furuudhaaf jedhamee akka inisheetiviitti bocamee hojiitti galameen har'a Oromiyaa keessatti waggaa torban darbe dura kan hin turre, even waggaa 3 darbe dura kan hin turre qoricha hawaasaa 540 qaba. Oromiyaa kana keessatti kun bu'aa mootummaa jijjiiramaa keessatti argamedha. Sadaffaa keellaa fayyaa waliigalaa, keellaa fayyaa dhaloota lammaffaa kan jedhamee waamamu keellaa fayyaa bu'uuraa jedhamu Oromiyaa keessa kana dura kan ture keellawwan fayyaa baadiyaa ogeeyyii ekstenshinii fayyaa nama lamaan hojjetan qofatu ture. Har'a Oromiyaa keessatti keellaa fayyaa gara 200 ta'u baadiyaa keessatti kan ogeeyyii gosa adda addaa qabu. Hojjettoota ekstenshinii fayyaa osoo hin taane kan yaalu, kan qoratu, kan faarmaasii qabu, kan laaboraatoorii qabu, kan qondaala fayyaa qabu, kan narsii deessistuu qabu, ekstenshinii fayyaa cinaatti beeke kun sadarkaa baadiyyaatitti gara 200 ta'u yeroo jijjiiramaa kana keessatti hojiirra oolchuun danda'ameera. Hundaa ol immoo tajaajila baay'ee gurguddaa ta'e kana dura magaalaa Finfinnee keessatti qofa argamu. Uummanni keenya Boorana irraa, Gujii irraa, Wallagga irraa, Harargee irraa bakka adda addaatirraa tajaajila kanaaf jecha qofa Finfinnee dhufu tajaajila imeejingii jennu, CT scan, MRI jennu waggaa torba dura hin yaadamu. Even mana barumsaa keessatti yoo barannu hin yaadamu. Maqaa yaamta malee argiteetti shaakaluun ajaa'iba ture. Har'a hospitaalota Oromiyaa torba keessa CT scaanii galchuu dandeenyeerra. Kan yuunivarsiitiin ala jechuudha. Kun jijjiirama guddaa. Kilaasteraan kibba lixa Oromiyaatitti, Goobbatti, Shaashamanneetti, asiin Cirootti, asiin Naqamtetti, Mattuutti, Adaamatti jennee godinoota 4-5 kilaasteraan CT scaanii hagana galchuu dandeenyee jirra. Har'a MRIs akkasumatti tajaajila kanaaf hawaasni gara Finfinnee akka hin dhufne yeroo jijjiiramaa kana keessatti imeejii tokko gurguddaa kana jalqabnee jirra. Dhibeen infekshinii kalee yeroo yoo hin yaalamne rakkoo hammaataa geessisaa jedhame. Mallattoon dhibee kanaan wal qabatu yoo namarratti dhagahame dafanii yaalamuu qabaniin dhaamamee jira. Taalilee Toleeraa dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi.
Dhukkubni kalee sababoota garaagaraatiin fayyummaan kalee miidhamee dhiiga qulqulleessuu dadhabuun dhangala'aan xuraawaan qaama keessatti kuufamee miidhaa kan geessisudha. Infekshiniin kalee gosa infekshinii ujummoo fincaaniiti. Infekshiniin kalee tubboo fincaan qaama keessa geessu yookiin ujummoo fincaanii keessatti jalqabuu danda'a. Infekshiniin kun gara kalee tokko yookaan lamaanitti babal'achuu danda'a. Infekshiniin kalee yaala fayyaa atattamaa barbaada. Infekshiniin tokko yoo sirnaan hin yaalamne kalee irratti miidhaa fiduu danda'a. Yookiin baakteeriyaan kun gara dhiigatti babal'atee infekshinii balaafamaa fiduu danda'a jedhu ispeeshaalistii wal'aansa dhukkuboota keessoo Dr. Kibruu Mardaasaa. Infekshinii kalee kan jennu afaan saayinsiitiin urinary tract infection jedhama. Inni kun immoo ka gara gadi yookaan ka gara gubbaa ta'uu danda'a. Urinary tract infection kan jennu kun yeroo baay'ee kan mudatu baakteeriyaadhaan. Inni nama qabu baakteeriyaan infekshiniitu baay'ata. Parasaayitikii, fungal, viral kan jennu sistema biraa irratti kan heddummatan asitti baay'ee hin jiran. More of baakteeriyaadhaan kan yeroo baay'ee nama mudatu. Egaa inni kun amala mallattoolee garaa qabaata. Kanaaf infekshinii akkuma jennu yookaan reaakshiniiwwan sirna kalee kanaa wal qabatan gaafa kaasnu kalee illee ta'uu danda'a, ujummoolee kalee wal qabatan yookaan afuuffee fincaanii illee ta'uu danda'a. Kanaaf maal akkaataan qoqqooddaa isaallee urinary tract infection kan jennu kun yookaan anaatoomii isaatiin qoqqoodna ka kalee infekshinii kalee mudatudha. Loor ka jennu immoo ujummoolee kalee wal qabatanii fi afuuffee fincaanii kan ilaallatudha. Kun immoo akkamitti maalirratti hundaa'a? Complicated uncomplicated ka jennu. Waama infekshinii salphaa kalee qofa mudatee si complicationii xaxaa addaan qabaan yookaan ujummoo fincaanii mudatee xaxaa addaa kan hin qabaan yookaan immoo akkuma kana maal acute yookaan chronic. Kanaaf maa inni infekshinii kalee ka jennu kun egaanii baay'achaa deemuu danda'a. Kun baay'ee moodaadidha. Ijoollee irratti illee heddummachuu ni danda'a. Namoota umuriin gaafa dabalaa deemu illee umurii guddaa irrattis mul'achuu danda'a. So ka'umsisaa baakteeriyaa yoo jenneyyuu baakteeriyoonni hedduun vaayirasiin baay'ee muraasa baakteeriyaa hedduun amala infekshinii kalee fiduu danda'u yoo jenne sun garuu baakteeriyaa sun qofti jiraachuun kanaaf sababaa isa jedhuufi infekshinii kalee ka gararraallee haa ta'u ka gajjallaa baakteeriyaa sun qofti jiraachuun ga'aa miti. One relationship yookaan baakteeriyaamti sun waan jiraatuu fi namni tokko infekshinii ujummoo fincaaniitti isa mudata jechuu hin dandeenyu. Kanaaf haaldureewwan yookaan riski faaktarii kan jennu sanaaf kan saaxilamtu jira. Isaan kun immoo maa inni uumamumaan wantoota garaagarummaa lama jira. Lower urinary tract infection ka jennu ka ujummoolee fincaanii gara gadii afuuffee fincaaniitu heddummata. Isaan sun immoo achiin deemanii gara upper urinary tract infection fiduuf saaxilu. Ka karaa dhiigaatiin infekshiniin ujummoo fincaanii yookaan kalee dhufu baay'ee gadi bu'aadha. Infekshinii ujummoo fincaanii ittisuun carraa dhukkuboota kalee hir'isuun ni danda'ama. Keessattuu dubartoonni carraa dhukkuba ujummoo fincaaniin qabamuu waan qabaniif dhangala'aa yookaan bishaan gahaa dhuguu, dafanii fincaan ba'uu yookaan fincaan yeroo dheeraaf qabachuu dhiisuu, of eeggannoodhaan qulqullaa'uu fi yoo nama qabe ammoo wal'aansi infekshinii kalee yeroo baay'ee qoricha farra baakteeriyaa of keessatti qabaate jedhu ispeeshaalistii wal'aansa dhukkuboota keessoo Dr. Kibruu Mardaasaa. Infekshiniin kaleen kun ittisuun ni danda'ama. Ittisuun ni danda'ama. Ittisarra darbee yoo nama qabe yaalamanii fayyuun ni danda'ama. Egaa ittisa isaa keessaa inni tokko bishaan gaariitti dhuguun illee barbaachisaadha. Bishaan yoo gaariitti dhugne fincaannis gaariitti jiraata. Akkuma kana sirna kalee kana dhiqee baa waan ta'eef ujummoolee kalee jechuudha. Kan biraan maal fincaan yoo namatti dhufe fincaan akka malee qabatanii turuu dhiisuun kun gaarii miti. Fincaan ofirra tursiisuun gaarii miti. Sanaaf saaxiluu danda'a. Inni kan biraan akkuma sila kakaasaa ture kan gochuunuuf barbaachisu catheterization yookaan ujummoo afuuffee fincaanii irraa fincaan baasuuf ujummoo gara ureetiraatti nannu sana yoo dirqaman taane waama sasalphaadhaaf kun baay'inaan ogeessa fayyaa wajjin kan wal qabatu fayyadamuun hin ta'u. Yeroo dheeraas callisnee tursiisuun barbaachisaa miti. Kanaaf yooma sababa gochuuf qabnu jiraate qofa yeroo goone yeroodhaan akka ba'u gochuudha. Inni kan biraan quunnamtii saalaa irratti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Namoota hedduu wajjin quunnamtii saalaa gochuun amala gadhiisitti jiraachuu qabaachuurraa of eeggachuun barbaachisaadha. Kun maal haayijiin qulqullina ofii keenyaa baay'ee eeggachuun barbaachisaadha. Keessumaa dubartoota irrattis jalqaba kaaseen ture mana fincaanii yeroo dhannu bishaan qulqulluu fayyadamu mana fincaanii boodallee haalaan qaama keenya qulqulleeffachuun barbaachisaadha. Sunis naannoo booyilii irraa gara sirna kaleetti akka jarmiileen hin dhufneef fuulduraa duubatti kan dhiqatan kana gorsuun barbaada. Akkuma kana immoo mana fincaanii fayyadamnu irratti illee bishaan qulqulluu kana fayyadamuun barbaachisaadha. Inni kaan egaa antibiyootiksii waa wal qabate dawwaalee infekshiniif kenninu kaleefis haa ta'u yoo tokko namni chisoon baanna qabe jedhee callisee dhaqee mana qorichaatti dawwaa bitata. Infekshinii ujummoo fincaanii naqabe jedhanii irraashinaal akka malee antibiyootiksii fayyadamuun illee sanaaf nama saaxiluu danda'a waan ta'eef kanallee of eeggachuun dhibee sukkaaraa warri qaban dhibee sukkaaraa isaaniillee haalaan hordofii gochuun kun dhaamsa baay'ee bu'uuraa fi jijjiirama amalaa fiduu barbaachisuudha.